Anjolinaan fiilmiiwwan hedduu irratti ta'atummaa fi daayirektarummaan hirmaachuu irra darbitee beeksisawwan baay'ee si hojjetteetti. Kanaanis qabeenyaa fi maallaqa guddaa horatteetti. Taatuun bareedduu fi jaalatamtuun kun dhaabbata Seent Joon jedhamu waliin waliigaltee beeksisaa hojjechuuf doolaara miiliyoona 12 mallatteessiteetti. Bara faranjoota 2011tti immoo dhaabbata oomisha meeshaalee qananii Liiwii Veentoo waliin waliigaltee doolaara miiliyoona 10 raawwatteetti. Anjolinaan dabalataanis dhaabbata kanaa fi ambaasadarummaan waggaa tokko taatettiif. Dhaabbata idil-addunyaa beekamaa shittoo yookiin urgooftuu oomishu Gureeliin jedhamuun waliin beeksisa hojjettee turte. Dhaabbata kana qofarraa doolaara miiliyoona 70 argachuun ajaa'ibadha jechisifteetti. Dabalataanis gama dhaabbata oomisha fiilmii Joolii Production jedhamee maqaa isheetiin moggaafameenis maallaqa doolaara miiliyoona 100 lakkaa'amu gashiteetti. Joolii Production, Unbroken, Breadwinner akkasumas baay'isii fiilmoota jedhan daawwattootaaf dhiyeesseera. Anjolinaa Jooliin beekamtii fi gahee industirii fiilmii keessatti qabduun dabalataanis hojiiwwan tola ooltummaa ciccimoo irratti ni hirmaatti. Bara 2014tti dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi ambaasadara tola ooltummaa ta'uun dhala namaaf hojjetteetti. Dhaabbata kana waliin hojiiwwan tola ooltummaa fi namummaa hojjetteenis badhaasni kabajaa dubartii kanaaf kennameeraaf.